leenjii mahaaraat alqiyaadaat kanneen irraa harkame keessa yaada tokko tokko qooduufi as bootaan jirru kun hayaaskuulii katti ilaalasiin kun kadhalaadha kun kadhiiraa akkasi adda adda jiranii kana keessa taa'aadha yaada waliin jennes itti fufna akkanumaa wajjiinuuga kana keessatti hoggaa jennu fa'aleeka khud takaahu التساؤلات الخمسة قافلة ماذا جت شن لالشا فقو تلقبو داف فتشو داف قرانو يادا شما بركسيسو دندو داف واشن خدرا حدد المشكلة أسباب المشكلة لماذا أرى المشكلة حدد أسباب المشكلة الخامس اقطعها من جذرها akkaataa isii hundeedhaan itti buqqaaftu yaaduu jechuu karoora akkasii baasuu jechuu kun egaa kaduraatti hogguu jenne taariifa goota rakkoo tahuu taakka achi keessa sababaan rakkoo tana fidde maali lama ni keessa rakkuma tanaahuu maaliifiin arkaa limaadhaa aral mushkilaa sadii kaafraffaa haddid asbaabil mushkilaa jabaataa deema laal qorannoo suutatti eegaleetuma jabaataa deema rakkoo fidaa sababni rakkoon tun dhufteef laal rakkoo tana fidde dura rakkoodha lafa kaaya eega rakkoo lafa kaaye booddee eega rakkoo lafa kaaye booda maaltu rakkoo tana rakkoo tahuu isiidha eega lafa kaaye rakkoo tana rakkoo fiti karaa wayirra bahee dhufa nabarun amiiq fikraa jabaa achirraa namaa dhufa rakkoo fitti isii tanatti hogguu dhaqqabe booda tana keessaa fuudheet bakka kophaa san kaayee vaayirasiin isiisanii jechuu beekee jira beekadhu ganaa kana akkaataa rakkoo tana itti dhabamsiisu isii qofa achirra xiyyeeffata shanaffaadha inni waliigalli isa kana limaadhaa hummaaleefi jecha kee hajuu kana jechoota kanarra qubsiifta darajaa isaatii wajji deemta odoo deemtuuti sitti dhiphataadhaa deema humna fikiraa teetii humna qorannoo teetii jabeessaa deema shanan kun irratti murteessaadha haya fakkeenya haa goonu akka rizqii barbaaduu fi ilmii barbaaduu haa jennu ani ilmiin qara'aa je'ee karaa seene ilmiin na dhibe gosa ilmii si dhibdee lafa keessa haddid taariifa kana gosa ilmii si dhibdee lafa keessa sababa maaliif si dhibe lafa keessa si dhibuma kanattuu maaltu sababa ta'e lafa keessa dhibdee tana arkuu kee eega lafa keesse si dhibuma kanaahuu waan fide lafa keesse quwannaa dhabu sodaa rabbii dhabu ikhlaasa dhabu shariika badu karoora badu wantoonni kun sababaa fiddee jira rakkoo tana rakkoo fiddee jira eega kana lafa keessa booda gana rakkoo san furmaatatti godhuudhaaf karaa seenta dalagaa addunyaa yoo dalaydu maallaqa barakatuu didee dalagaa tanarraa tarraaf dalilaalin takkaahoo siitu ibaadaan qabaatin takkaa rabbiin hin gargaarsifatin maaliif sababni kun dhufe limaadhaa aral mushkilaa rakkoon tunuu maaliif dhufte rakkoo tana fidde hoo kun qorannoo tee gajjabeessuu jeniin eegana rabbiin gargaarsifattee furmaata godhuu waan jiru lihalli mushkilaat oo litasila ilaa nadarin amiiq fikra gizee hunda waan adeeffatuu qabdurraa akthir limaadhaa mimmaadhaa keeyfa alhadaf maaliifi sanboota furmaata fiddaa bi'iznillaahi ta'aalaa litakuuna naajihan fi fikratik yaada kee keessatti qorannoo keessatti gaafii fi deebii hogguu waa leenjiftu leenjisaa gizee taatu hoggaa yaada kennitu yaada burqisiiftu karaan kanarra si baasaa hajuu ammaaf kanuma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu an ka dubbatu jiru Aliyyii Muusaa obboleessi kiyya ogeessa kaameraa Ustaaz Ahmad Hussein. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.